Matake fayyisi qabeenya kee seebbisi yaa gooftaa uummata kee fayyisi qabeenya kee seebbisi yaa gooftaa uummata kee fayyisi qabeenya kee seebbisi eegeen hanga bara baraatti ol isaan taasisi abbootiin koo luboonni obboleewwan koo daaqonoonni iddoo kanatti kan walitti qabamtan abbootiin koo haadholiin koo obboleewwan koo obboleettiiwwan koo daa'imman wajjin hundi keessanuyyuu hidhaa cubburraa kan hiikamtan ta'a. Waaqayyo anaa fi isiniif cubbuu keenya hunda keenyaaf akka dhiisuuf si'a 12 yaa gooftaa nutti araarami jennee haa kadhannu. Adasa qulqulleetti duree Maariyaamiif jedhee cubbuu keenya hunda keenyaaf akka dhiisnu Maariyaamiif jedhii nutti araarami jennee haa kadhannu. Gooftaa koo Waaqoo Fayyisaa koo Yesuus Kiristoos cubbuu koos cubbuu uummata keessa hunda keenya fuunuu dhiisii Waaqayyo sinaa hiiku sinaa eebbisu.